waan nama rifachiisaa wayii isinii fide kanaafuyyuu osoo gara information kenna yookaan ammoo waan isinii qabanne kana achiin tarkaanfanne dura maal gootan beeytanii channel kana subscribe like share godhu indagatina isin jedha egaa arran kana gaa oduu nama rifachiisu wayiiti jaartii yookaan ammoo dubartoonni miila kan amma moggaa kiyya argaa jirtan kun ka viidiyoo isii jechuudha duubanatti daawwataa jirtan kun nama nyaatte yookaan bulguu yookaan bineensa nama nyaatu fayyadaman san jechuudha ifii nama takka haga deemu nama nyaatu yookaan nama nyaadhee jedhee gabbatee yaada kana ibsu haga rabbii duuti addunyaa kana gubbaan ofii dee'an garuu akka kiyyatti yeruma lamaan tan arga waan jala sadeen kana dubartoota sadeen kana arga waan taate godina kam keessatti akka isiin nyaatte beekuu dandeettanii fakkeenyaaf amma taamiila kana amma haasofsiisaa jiran tun ta'amma mul'atu sun jechuudha duraan dursatti ilma kiyya nyaadhee jettee haasofti akkasuma minishaallee nyaachuu isaanii viidiyoo kana keessatti akka amma dhageeffatan kana inshallah viidiyoo isinii banaan dhageeffatanii egaa wannan jechuu barbaadu bakka kanatti nama nyaachuun kun yoom jammarame oromiyaa keessatti namni nama nyaachuu yoom jammarame yoom irraas jaarraa kam irraas jammarame takka ammallee lammaffaan ammoo nyaata mudhabame immoo midhaantu lafarraa dhabame immoo ree namni akka jiru nu beeknutti gisee wanni namni jiraatu midhaan yookaan soorata garaagaraatiin nama nyaatee jiraatu takka rabbiin dhageesse nagarrellee garuu ammoo amman tan arginee jirra dhageenyeellee jirra kanaaf sababa waan kana wanni waan kanaa ta'u maa'in sababni namni nama nyaatuuf maa'inni tokkoffaa wanni waan kana nama kaasu maa'inni waan jedhu kana na dhibeeti subhanallah maal jedhe shaayiree tokkotu waan jedhe نعيب زماننا ولا يبو فينا فما لزماننا عيب سوانا زمان يرو كيس جرو كان يوكان زمان كيس جرو كان من عيب سنا زمان دي كين زمان كاناتي زمان بدا دا يوكان زمان بوداتي جنة وانا كان حاسو هناجر فما لزماننا عيب سوانا واني زمان كين كانت عيب تي يوكان مركوب تي يوكان مو اكا يرون نكيس جرو كون جيبما تو يوكان يرو فايدان كم دي زمان بدا كين تو واني غودي كبيران جرو مالي فما لزماننا عيب سوانا وقاشات عيب سوانا ور ندرا يوكا ور أسطورة دبره نما نياته تكان نجين يوكا نما نيات لجدي قبه دبتو تكان نجين تاريخ كيسات قرو كأما كون قدي به يو أنما نيات جدي حاسو يو منيشا قام سلا ور سلا بيجا سيرا حجته وقردا كني تري تركان في الرفورة يو إنه منيشا كنياتو تاته إنه بيجا بولجا إنه بيجا إيجا سبحان الله جاي فيديو كنا كيسات أكو مرجع يتكلم يوكان مال جلان إنكم كابان سيرا بوليس يجوا مال جلان أنا هون نياجو دندي تاجري نيجا بتوما أكو ما مدرك تكنا سينياجو دندي وغيره ورسا كورا دي سينياجو دندي يا جتني يجو ورسا كرا فجدمتي أكا نما كين لفر رافي تاجرن تمولتا كنا فيو تكمن ثنا أسماني يو ورسيرا أكا قدني من بيجتي أما اللي أمو تحفت اللي بيجي سابورني وانا كنا ورا إلاج كنا ديمو وما تتركان فتوى جودا أكا دفني نور هذا بمسيسن جتشو مربع جرا يعني بعد الله إيه ربي نومتي الرواني رحمتنا ما كبا وانا كنا مجالات وانا كنا ما لما ميو كنا مو لما نما أكان الرحم نما مررتاو دندايو جراته هذا هو يو هاتم مان سيراسي مررتاو دندي تقول ده سينات إيه يو اسم مان سيو بنيسة ستات بكا سلا درا ورابة سنا منياتو كورابة سبيتشانو بينوسن يو جبته هاتم مان دندي تسيدال تسي دائما مسكين كنا deebitee kan nyaatu taate waan akkana balaan jettu subhanallah amma jaartin tun ilmuma kiyya yeroo walaatiif gaanama fi salaatan nama salaatiis akka jedhan san nama dura fi kayfii kana hojiirra oolchaa jechaa fakkaatte ilmuma fi dhalte nyaatte eegasii namoota ollaa yookaan namoota isii qeeqan namoota isii jibban irra tarkaanfii fudhachuu akka eegalte dubbatti kun isa kana gara biraatiin ammoo duraan saboota kitaaba irratti jechuudha yookaan kitaaba garaagaraa irratti nama nyaatu in dhageenya fakkeenyaaf hindii keessatti namoota baay'inaan wanni isaan ittiin wal dhaadan yookaan ammoo goota hayyu namni isaan keessa jedhamu baay'inaan nama mataa nama baay'ee magaazina walii qabe jecha kitaaba irratti agarree jirra yookaan ammoo taariika irraa dubbisnee jirra waan akkas akkasiisan haga irratti viidiyoo garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarra ka deemu hindii keessatti namoonni nama nyaatan akka jiraatan fakkeenyaaf irraa haasawaa jiranii isin martiin beektan jedhee yaada warri sooshaal miidiyaa kana fayyadamtanii garuu dachee oromiyaa kana keessa as seentee nama nyaatu yookaan ammoo namni nama nyaachuu jammaree wanni kun aadaan akkanaa biyya keessa seenu takka wallaahi ani iyyaannellee hin tilmaamnellee garuu akkuma reeftan asii jenne san wanni marti adada yeroo achi deemuun badiin yookaan wanni biyya diiguu danda'a biyya keessa babal'achuu waan taateef har'allee dhufu. Algooti gaachumaan. Yeroo mucaan koo nyaatamu. Yoome nyaatte.
Animo akan agaitti nama sadi nama afur jedhaara. Miti amma kanatti nyaatte qofnittim. Ilmoo kooti laanni nyaat. Kan biraamu ijoolluma waan nama marte waan natti ijaaramtee arrabaan darbite sana nyaadhu naan jedhe. Ammuma moo amma tuqaate na nyaattaa ati dandeessee maaliif egaa maal sobdaga qorichi harkaan jiru qorichi warri baattee deemtaa ati sin qorichi guyyaa baatte isa iyyuu obboleessi kooti aleessa maa jette qoricha hundumaa dhaqee funaanee kenna sadii qaadii isa kan hin jenne eenyu jira qorichi eenyu sii kenna naan kenna eenyu sii kenna mana zulaalii naa kenna zulaalii si kam zulaalii naan kun asaan uppeeti gara kana yoo gara dibboo keessaa hin kennine gara qaajjaatto naan kenna isin sin beeku gandi sin tile warra absatan eenyu sinii fide gaafa walaa qorichichi zulaalii asan tunuu fide zulaalii mana sii jirtu zulaalii meer mana ofii eessa ganda kam keessa ganda nuppee asaan uppee moo haa ta'u milishaa akkamitti nyaatte ati akkamitti milishaa nyaatte nama danu qoricha sin fudhanne akkamitti nyaatte hima akkatti nyaatte milishaa akkatti nyaatte hima milishaa akkamitti nyaatte maal si balleessina ammaan booda nam tokko sitti hin bu'u akkamitti milishaatti bu'u si oddee keeti Marti gaafii mucaa dhumnaanii ergutti. gaafii dhumnaanii qoricha fudhadheen qabu ilaalaa jettu dubbiftee jennaan iyyee eegasii dubbiftee qoricha fudhattee taanaan jedhan amma mucaan irranii dhukkubsatee jedhu dhuftee jirti kanaaf nama akka keetiiti osoo bineensa taatee irraa baqatta mee fakkeenyaaf bineensa waraabessaa dhahin waraabessi yoo kaduu taate waraabessa akka isaan nyaatu osoo reeffa biraa yookaan raqa biraa reebee isanumaan soora godhatee jiruu godhatee ittiin ka jiraatu taatu waraabessi akka isaa yoo kaduu taate nyaatu leenci akka isaan nyaatu qeerransi akka isaan nyaatu hattan sareen ganda keessa yaatu xixiqqoon tun saree akkasii yoo kaduutu taate nyaatu garuu raqa biraa nyaatti beek saree akkasii dantaan qabdu hajaa walitti hin qabdu fitiriyya rabbiin beeksisee jechaa kana yoo bineensi waan beekne iyyuu bakka walii kennee kabaja walii kennee sharafa du'aa isaanii sharafa raqa isaanii yookaan kabaja irdii raqa isaanii beekee maalummaa raqa isaanii beekee irraa ka godhu taate ilmi namaa san bira bahee dabree bineensa kana caalaa wallaale bineensa kana caalaa sammuun isaa gaa duubatti deebitee nama akka isaa soora godhatee nyaata yookaan jiruu godhatee yoo ka nyaatu taate waan akkana diqqeennaa waan akkana salphannaa waan hin jirreef kanaaf inshaallah bakka jirtanitti rabbi isin haatisu dukkanaan deemuu fi nama hin beeknetti saahiba tahuu eeggadhaa asumaan isin hin jedha dhamsa kiyya waan akkasiitti gaafamaatis illee naannoo keenya kana iddoo kanallee qaqqaban jedhanii waan akkasii san haasawanii gaanullee asirra rabbi nuhatisu sanallee akka rabbi nuhatisu asumaan rabbi na kadhattanii dukkana keessa deemuu baay'isa waan taateef kanaaf inshaallah if eegaa isin guyyaa isin gaafattee jiruuf jireenya keessan nama wajjin ooltan akkasuma maalummaa keessan isin maxxanuudhaan isinirraa wayita fahamtee bakka ati bultu bakka ati ooltu hojii kee zaraarzartee beetee booda achi booda akka ati sirra gahuu dandeettu tooftaa baafattee waan taateef wani nama fakkeenyaaf nama tokko yoo horiin irraa kabadu taate horii kan kee kana fakkeenyaaf eessatti akka badan si gaafatti boota ittiin taa bakka akkasii milikiita akkasii yookaan gaara akkasii keessa yookaan oorruu eebaluu bakka akkasii san moggaa achitti badan horiin kiyyaa fuula yeroo sana isa deebi'an siin jedha namuma akka keetitti waan taateef yeroo san fuula achiin gara lagaa gad deebi'anii dheedaa jiranii beektaa yeroo sanii aha akkasii siin jedha kanaan booda soo qabbu silaan amma si gargaaree silaas waliin deemee suuqaa horii san akka isaan ala sirraan bulle garuu sa'aatiin na jarjara qaba waan taateef xiqqoo ajaa waliitiif si jedhe si biraa taara kanaan booda yeroo muraasa booda yeroo sila aduun dhiitutti isaan afaan isaatiin waraabessa isatti lallabata waraabessi isaa yeroo sanitti isaa dhufa kanaan booda yarkabu haa jedhan akka warroonni gariin beeytonni waan kanaan himanitti waraabessa kanaan iyyaabbata gara horii kan kee guyyaa si gaafate horii kan kee gara itti bade waan beekuuf inni waraabessaa himee waraabessi atattamaa waan fiiguu danda'u fiigee bakka san fida yeroo ati abbaan horii sanii lukaan deemee silaa gaara san dhaqu yookaan bakkitti horiin isaa irra badan san dhaqu waraabessi saffisni isaa akka isin beektan waan taateef isaan kaata dhaqanii horii kan kee naannoo san mara fattashanii soqanii irra gahuu danda'anii ka keessa nyaatan waan akkasii mara jira jedha waan akkasii mara inshallah kanaaf yeroo guddaa bakka kana waan isin himachuu qabdan ilmaan keessan ijoollee gurguyyee yookaan ijoollee daa'imman jechuudha gadi dhiisuu fi dukkana keessa olii gadi erguu fi akkasuma xiyyeeffannaan eeguu dhabuu irratti if eegaa isin jedhan maraafiyyuu bakka jirutti rabbi nu haatisu bala dunyaa kira rabbi nurraa deebisu chaanaala keenya subscribe akka odeeffannoo itti argachuu dandeettaniif godhuu hin dagatinaa irra deebi'ee isin jedha wassalaam